Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan tosallaa jiru jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtattis naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eegamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka akkuma baratame irra meeshaa qabadhee kara keessan dhufee ta'uu jira. Meeshaalee kana haga dhumaa laaltu viidiyoo kanarraa waan baay'ee barattu. Meeshaaleen kun akka argaa jirtan sinii abbaa gadaati fi rakabooti abbaa gadaati. Asitti immoo yeroo baay'ee namni kamuu beeksisuu irrattis bituu irrattis xiqqoo duubatti harkifataa ta'e garuu baay'ee meeshaa barbaachisaa ta'es qabadheen kara keessan dhufe faayidaa isaatii fi waan isaa hunda namoonni kun beekuu dandeessa. Warri hin beeknes tokko tokkoon isinitti argisiisa. Kuni baay'ee murteessaa kan ta'edha jechuudha. Naannuma kamuu jiraatte jechuudha, biyya keessa jiraatte ta'e kana hundaa tartiiba wantoota irraa dubbadhutu iyyuu jira. Viidiyoo kana like share gochuun dagaatina. Warroonni chaayinaala keenya faaraa taatan garaattan subscribe godhumaatii keenya taachuun gamanumaan affeerraa kootii warri nafana turtii gootan hedduu tokko galatoomaa isin jecha. Akkasumas immoo ijoolleen yaada keessan na barreessaa artanillee hedduun isin galateeffadhaan koomentii nan jaaladha. Koomentii nan eegaa isiniin jedhaa. Egaa ka rakabootiiwwan abbaa gadaa yeroo baay'ee bitamee jira. Egaa ani wanti irraa dubbachuu barbaadu jiraate taanaan kan as duuba kana hookan argaa jirtan kana fuuldura argaa jirtan kana jechuudha. Baay'een jaaladhe garagarchee isinitti argisiisa. Kanas immoo akkaataa jiruun bakka kana kiftiisaa yookaan bakka duwwaa ta'e kanas waan isaatii fi maaltu akka bakka kana taa'uu qabu hunda isaatu isinitti argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf rakabootii kiyya argitanii jirtanii kan warqaammaadhaan jechuudha. Akkanatti teechisee meeshaa kana akkanatti teechisee kuni baay'ee bal'aadha dhugaan isin jedha. Teechisee naa xaababa meeshaa sukkaaraa bakka kana godhachuu irratti kuni meeshaa sukkaaratti fi wanni dhufee wal jala bu'aa jechuudha. Kuni baay'ee bal'aadha. Hedduun jaaladhe. Egaa kaanis waaqayyo jedhe manni kiyya hoo bal'ate namni ta'een hawwii qaba. Amma manni bina manaati fuuyyuu isin jechuu jaaladhe. Asumaan immoo faayidaa kana bakka kanatti fakkeenyaaf akka argaa jirtan kana fuudhee isinitti argisiisa. Bootaa kiftii qaba. Baay'ee bareeda. Inni kun dhugaan isin jedha ishii hababaa xiqqishuu san teechistee meeshaa sukkaaraa immoo fiddee asitti teechifatte wanta hin bareeda jettu fuuldura kee daraddaratte baay'inaan. Egaa ka mana keessatti miti nuti kan itti dhugnu mana keessatti miti jedha alatti mitis kan dhugnu yeroo ayyaanaa yeroo keessummaan nutti dhufu wantoota akkanaa kana meeshaalee kana kan itti fayyadamnu malee yeroo hunda bunni fakkeenya mana tokko yeroo 3 dafuu qaba. Namoonni naannoo irratti hoggaa dhufan yeroo 2 akkas waan akkasii kana dafuu qaba jechuudha. Egaa akkasitti immoo gizee hunda tabalaasha'uu danda'a meeshaaleen akkanaa kun. Kanaafuyyuu maalinni meeshaa kana yeroo baay'ee maal goonaa nuti asumaan rifeensa illee sirreeffachaatidha ka haasofnu dhiifama isin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu meeshaan kun bareedinaaf ta'u. Bareedinaafis keessummaa dhufaniifis kabajaadhaaf wanti walitti qabneetoo irratti hojjennu. Gizee san hababaa shaffannee yookaan teechifachuu dandeenya. Hababaawwan meeshaaleen immoo geedhaa ta'an ni jiru. Anis bitee isinitti dhiyeessuu nan danda'a jechuudha. Arguu dandeessu asirratti gaafataa. Footos isiniifan teessisa bakka biteetti maaltu achirra taa'eetoo jira kan jedhullee jechuudha. Isinis hin argitanii achirra isiniifan laxxafa viidiyoo kanarratti. Ni laaltu suuraa isaa bakka meeshaaleetitti hoggaa taa'ee jiru fuuldura isaa kana kan diraddirameetoo jiru akkatti inni bareedu jechuudha. Kanaaf isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee bareeda. Isin immoo waan jettan hin beeku. Egaa ka yeroo darbee waa'ee sahaanii tadaraaraa irratti jechuudha. Ani kanan jedhee sahaanii bichaatuyyuu 6,000 bitame jenne ijoollee. Maandajaadha walitti qabee tananii ani dubbadhe. Kanan dubbadhee wanniini odoon kanatti hin darbin jechuufan yeroo baay'ee koomentii odoon barreessin please waa'ee meeshaalee irratti gatii dhaggeeffadha dura. Yeroo kamiyyuu ani kanan dubbadhu gatii dhumarrattidha kan dubbadhu. Fakkeenya walumaa galattiin jedhan walumaa galatti jedhee maqaa dha'isan xumuraan eegne 6,000 maqaa dha'isan laalanii dafanii koomentii barreessanii sahaanitu kanaan bitame. Gatiin kun hoo kanaanis bitame tokkisaa miti. Meeshaalee ismaartii ta'edha. Garuu immoo gatii isaa dhugaa 5,500 bitame. Maandajaan immoo 700 bitamte. Maandajaa ishee takkitti san jechuudha kan elektiriikiin. Walumaa galatti 6,000 meeqa ta'a? 6,100 ta'an jire. Akkas jedheen dubbadhe. Isin garuu sahaanitu kanaan bitame namni barreessee jira jechuun kana hoo hin jedhu ani itti dhimmamee koomentitti osoo hin ta'in viidiyoo laalaa dura.
dhaggeeffadha. Erga dhaggeeffattaniin booda hubataan ikkoo abbaa sanii miti kan fayyadu of fayyada. Waa hubachuun of fayyadu jechuudha. Kanaafuyyuu haala sanii viidiyoo xumuraa yeroo baay'ee isin jechuun jaaladha. Akka argaa jirtan kuni baay'ee bareedadha. Meeshaaleen kuni 2,500 bitame isiniin jechuun jaaladha. Egaa maqamacaa qaba. Joorsiseetan wanni isaatillee bootaa isiniiwwan keessa naqatan hunda isaatu karrasaa booda joorsiseen isin argisiisa. Kuni tirfiidha. Kuni tirfiidha. Waan barbaadde irra godhachuu dandeessu. Kan as keessa jira rakabuutichi as keessa jechuudha. Asirra immoo bal'ina isaa argaa jirtan. Isinii 12 teechisee asitti argaa jirtan bootan akkatti jiru. Bareeda. Akkanatti jechuudha kan simboo qabu bareeda. Bakka kana meeshaa sukkaaraa godhatta. Buna keessa kennis sitti tola jechuudha. Kuni kan ixaanatti aarsan. Yeroo baay'ee ijoolleen kana kan ixaanatti aarsan kanallee laastikiidha waan akkasii jettanii dubbattanillee jirtan. Kiyyarratti illee isin argisiisee jira. Kuni laastikii miti kun nikeelidha. Ibidda irra ta'a. Laastikii irra ibidda akkamitti ta'a? Waan akkanaa kanallee hubannoo keessanillee sirreeffadha. Yeroo baay'ee isin jechuu jaaladha. Hubachuun gaariidha. Bitachuu qofa osoo hin ta'in hubachuun illee bareeda isin jechuun jaaladha. Kun nikeelidha. Kiyyallee isinitti argisiiseen ture. Kan ixaanatti aarsan yookaan immoo akka kiyyaa ejersa naaminaadhaan kanan fayyadamu. Kana isiniin jedha waa'ee rakabooti. Haga kana hoggaan dubbadhe amma immoo kanatti darba. Meeshaa kana yeroo baay'ee namoonni baay'eetti noo'isan kan na gaafate illee jiru. Meeshaan kun baay'ee garuu murteessaadha. Yeroo baay'ee kan maashiniiti kan na gaafattanii. Maashiniin hin barbaachisu jechuu kooti miti. Eeyyeen hin barbaachisu. Maashiniin garuu maabiraatii dhabuu dandeenya. Yookaan immoo ollaan kee kan maabiraatiidhaan hin qabne sirraa eeggifachuu danda'a. Atuu mudannoo adda addaa raachuu danda'a. Maabiraatii biyya keenyaa dhiisitii kan biraatu hookan rakkisaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu meeshaan kun meeshaa shunkurtii kanan waan ofii kiyyaa argee jechuudha. Meeshaalee kan hunda isaatu isinitti argisiisa. Garuu yeroo baay'ee namoonni illee kan maashinii eeyyeen dadhabbiin qabu itti sakkaataa garuu maalinni kun barbaachisaadha. Ani waan ofii kiyyaa naannoo keessatti jiraadhee arguufidha. Kun shunkurtiiti. Baay'ee guddaadha isin jechuun jaaladha. Egaa meeqan bitameen keessan hin oolu dhumarrattan isinitti himaa kun isinitti argisiiseera. Meeshaa isaa keessa jiru hunda isinitti argisiisa. Egaa kun asitti bootaa kanatti sakkaatee shunkurtii akka garsii darbu kan gootudha. Kun isaan qabdee akkanumatti zoorsisuudha. Tarii dadhabbii qabaachuu ni danda'a. Dadhabbii hoon jedhu immoo isa teessee murtu caalaa miti. Dadhabbii isaatillee kan dadhabamu isiniin jechuun jaaladha. Kan akkanatti irratti galfame asirratti galfame qabannaa isaatiin qabatamee ittiin qabatamee otoo hojjetame jechuudha. Egaa gatii isaa isinitti hima dhuma isaati irratti isinis obsaan dhaggeeffadha. Hundumaa ol immoo kun mana madaamii keessattis argitanii jirtu. Wanti wajjin gurguramu jechuudha. Tarii kan tanaan dura bitattan tarii wajjin gurgurameen beeku koomentii jalatti naa barreessaa. Kuni mafaqfaqaadha. Mana madaamii hin jira ni beektu. Aynata meeqa? Aynata 3. Aynata 3 mana madaamiitti argitaniirtan kanarra jajjabaa ta'uu danda'a. Kuni halbeen kun gurguddeessee dinnicha haa ta'u waan barbaaddan akkanatti ittiin qabnaan shartaattee isinii hojjetee diizaayinii isin barbaaddanii isinii baasudha jechuudha. Kun immoo kan wanni lamaan wanni godhee diizaayinii boca kanaatti baasee akkatti gizee gadi fiddee xixiqqeessee gurguddisee osoo hin ta'in muree kan isinii baasudha jechuudha. Kunuu mataa isaatiin baasii itti baafnee kophaattuu bitamuu kan qabutu wajjin gurgurame isin jechuun jaaladha. Meeshaa aynata 3 qaba. Fakkeenyaaf dinnicha, kaarotii, wantoota adda addaa, qayisirii diizaayinii itti baafatan baay'een jira waan adda addaa hojjechuuf jechuudha. Kuni sammuma keessaa fuunee ataakiltuma keenya waan adda addaa baay'ee hojjechuu ni dandeenya. Kanammoo mana keessaa qabaanne taanan jechuudha. Mana keessa wanti baay'een murteessaadha wajjin hin gurgurama. Gatiin isaa bayeessadha. Gatiin isaa 1,500dha. Bitachuu ni dandeessan. Waan bitamee mana keessa taa'e gurguddaan hin bitama. Qarshiin 1,500 amma yeroo kana keessa tiraanspoortiidha. Kanattiin bitatanii mana keessa taa'anii shunkurtii itti naqanii akkanumatti daakuu bichaadha jechuudha. Akkanumatti sochaasta. Kanuma abbaan feellee sii sochaasa ittiin dadhabdu. Nyaata baay'ee gaafa hojjettu teessee muruudhaaf guddaadhaas immoo baay'ee fuudha. Yeroo tokkichaayyuu kiiloo 2 fuudhuun oola hondoo gurguruu baadhee jechuudha. Ani naannoon itti jiraadhutti baay'ee namni kamuu mana keessaa dhabaan jiru kan dhabe mana namaa deemee yoo ergifatu nama saalfachiisa. Birrii xiqqaadha. Birriin biyya keessatti amma birriin kun birrii xiqqaadha. Jechuun birrii waa'ee hin baaftu waan ta'eefiyyuu bitachuu dandeessanii yookaan immoo warra
kennaa namaa keessanillee waan akkanaa kana waan elektirooniksiin barbaachifne kana maatii keessaniifillee yoo kennitan shunkurtiidhaan illee yeroo waa qabaatan ittiin murachuu danda'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka meeshaan kunii fi kun abbaan tokko miti kuni abbaa kanaa miti kan natti kennate isiniin jechuun jaaladha. Nama biraadha walitti qabeen hojjette. Meeshaan abbaa kanaa ganaadhaan dhumanne waan biteen jala isinitti argisiisaa jira. Gaafa tokko meeshaalee guutuu isaa meeshaalee biiffee guutuu isaa erga wal gaheen booda viidiyoo bakka tokkotti hojjedhee hagam akka fixe isinitti argisiisaa. Kun kophaa isaatidha. Kun abbaan kanaa immoo kophaadha isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka garagarteen isinitti argisiisaa. Gaafii soo qabaattan ta'e saanduqa koomentii jalatti gaafii isiniin gal erga laaltanii raawwattanii jechuudha. Isiniifillee barumsaadha. Gaafa laaltaniitoo gaafii nama gaafatan cimina argisiisa. Odoon laaliin garuu gaafii gaafa nama gaafatan immoo cimina argisiisu. Hir'ina abbaa sun qabudha jechuudha kan argisiisu malee hir'ina kiyyaa miti. Gaafa guutuu viidiyoo laaltanii hir'ina kiyya argitanii naa barreessitan jechuu danda'a. Odoo viidiyoo laaliin garuu gimmaasha laaliin gaafa barreessan rakkoo fidesaniin jechuudha akka argatan kunuuti. Kara kanaan akkanaadha kana kunuuti. Banaasallee banee isinitti argisiisa. As keessa meeshaa akka feenitti daraddaramuu ni danda'a. Isiniin jechuun jaaladha bal'aadha. Isinis guutumaan guutuu isaatitti as keessa naqatanii itti cufuun ni danda'ama. Isiniin jechuufanii duratti kan garagarteen isinitti argisiise waan ta'eef rakkabootichi kan garuu gaafa buna danfistan yookaan dhiyeeffattan isin itti zoorsistanii jechuudha. Gaafa zooru immoo kanarra waan barbaadan naquu dandeessu. Waan bareedu fakkeenyaaf hababaa xiqqishuun bakka kanaan hababaa bakka kanaan hababaa asitti immoo meeshaa wayii teechisuu ni danda'a. Bareedina siimboo fida malee waan adda ta'ee akkatti soo ta'e fokkisaa waan ta'ee miti jechuudha. Baay'ee bareeda. Garuu immoo bareeffachuuf yoo barbaade dubartiin waa baay'ee beekti waan ta'eef haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Viidiyoo tana ni jaalattan jedheen abdii qaba.